Amma gala kana keessa kan hanga baafta keessi itti geeresse dhiifamu. Homaa miti baay'ee gaariidha. Hayyee yeroo ammaa kana warraaqsi galaana uummataa bifa haaraaf qindaa'aa ta'een waamamee jira. Kun ammoo waamicha ajajaan olaanaa ABO WBO taasiseenidha. Dirqama koree qindeessituu warraaqsa galaana uummataatti kenneen qindaa'eetu qeerroo bilisummaa Oromoof uummata Oromoo maraaf taasifameera jedhama. Mee kana afaanuma keessaniin qeerroo bilisummaa Oromoofis uummata Oromoof waliigalaafis waan dhaamtan warraaqsi kun immoo haga yoomiitti itti fufuu qaba jedhu jaalgamme isinirraan eegala. Egaa kaleessas ganna sadiin dura wanti ture wanti kaleessa wareegama qaqqaaliin itti beesunis namootaan afaan faajjii namoota uumaniin wareegama ganga'u kanaaf akka deebi'ee saaxilu taasisee jira jechuudha. Kanaaf akka gabaabaatti waan jechuu barbaadu qeerroon bilisummaa Oromoodhaa koree qindeessituu warraaqsa galaana uummataadhaatti dhaggeeffatuu qabuun jedha. Kan isaan godhaa jedhamu godhuu qabu, kan isaan tochuu hin qabani. Egaa kan kanan jechuu barbaadeef yeroo ta'u garii namootni adda addaa ammas akkuma kaleessaa sanatti butanii halagaadhaaf kennuudhaaf warreen faallaa kanaa deeman guyyaa barbaadan ofuma isaaniitti ka'a. Gaaf kaanii cufaa, gaaf kaaniitti ammoo beenaa kan godhaa jechuu jiran miidiyaa irraa. Kanaaf uummati Oromoodhaa keessattuu qeerroon bilisummaa Oromoodhaa kan dhaggeeffatuu qabu. Koree qindeessituu kan dhaggeeffachuu qaba. Isin waliin jirra waan godhaa jedhamu godhuu qabdu. Fincilli kunis ammoo akka durii sanarra wanta cufaanuu dhalooti kun waan fooyya'aa godhaa jira waan taateef akka kaleessan ciccitaa kan hin taane wareegama walgula barbaachisu kaffaluudhaan humna gara waraanaatiinis waan barbaachisu godhuudhaan isa xumuraa itti godhuu qabna. Kanaaf dhaabbatuun qabu warri akkasumatti miidiyaa irratti gaafiin kaasaatti jedhan qeerroon bilisummaa Oromoodhaa kana akka hin dhaggeeffanne asiin jal'aamuu barbaadaa jechuudha. Kun humna qeerroo kanaayyuu beekaa ta'e jedhamee gargar baasuudhaan agartee yeroo bita akka diinni kenna yeroo bitatu goosisuu natti fakkaataa jechuudha. Akkasitti hubadhaa jechuudha kan tokkotti. Kanaaf ummati qeerroon kenna waan kaleessatti raawwattanii gara xumuraatitti geessuuf isinirraa butamuu qabu. Koreen kun abbaa itti ta'e nus waliin jirra haga xumuraatitti wal dhaggeeffachuudhaan dhaamsa asirraa dabru fudhachuudhaan wal tumsuudhaan wal ijaaruudhaan kana mataa isaanii keessa keeyyatanii kaabbaan feete dhiisi kaasii jedhu miti. Kanaaf kan isaan gaggeessan waan taateef haga xumuraatti kan walirraa hin cinne tooftaalee adda addaa itti fayyadamuudhaan egaa humna kaleessaa san deebisuudhaan humna waraanaa walitti finne wanta duratti jenne san goomsuu qabnaan jedha jechuudha. Kanaafiyyuu afaan faajjiin uumamu kanarraa bilisa ta'uu qabaa jechuudha. Qeerroon kallattii tokkicha kana callaa hordofaa. Isuma kanarraan kan dabruun wal dhageessisaa, wal ijaaraa, humna ta'aa. Yeroo kana keessatti humna ta'uun osoo walirraan citiin yeroo fincilli kun gaggeeffame wareegami keenya ciccitaan ta'uun wareegami keenya kan isa xumuraatti daandii xumuraa odoo akka kaleessaa nurraan butamne qabannee tikfataatii ittiin deemnu ta'uu qaba. Gabaabaatti anigaa kanuman dhaamaaf jechuudha. Maaliif yeroo hedduu waggaa agarru miidiyaaleen adda addaa har'a hin labsaa boruun kaasaa isaan godhaa faallaa deemanii akkasittiin humna qeerroo kana laaffisuutti jiranii kan hubachuu qabaa jechuudha. Ka kaleessatti irraa barumsa fudhachuu qabna. Waan cufarra waan godhame wareegama itti bahame sanarraa barnoota fudhataa yaa'uu qaba qeerroon keenya. Dhalooti kun keessattiyyuu dirqama ulfaataan kun kan irra jiru wareegama lubbuu qaalii kaa baasuu fi kanaas kaffiixaan baasu isa dhaloota kanaa jechuudha. Dhalooti kun akkanatti deemni qaba. Ofirratti abdiidhaan namaatti miti kaayyootti kan amannu kaayyoo sana bakkaan ga'uudhaaf gaafatama Oromoodhaa waliigalaa ofumaa kennaan qeerroo funcuuf ofitti fuudhe kana bakkaan ga'uu akka ta'e kun hubatamuudhaan akka kanatti wal qajeelchuu qabu. Kanas wal dhaga'uu qabu. Kan hedduudhaan akkas godhii kana akka ofirraa dhaabanii ofii isaaniitiif wareegama baasaa jiran kana tikfatanii dhaamadhaa jechuudha. Hayyee ulfaadhaa jaalgammee jaalmarroo kanarratti waan dabaltan. Hayyee fayyaa ta'ee jaalgammee jettee ammas gaaffii makeerraa isaa xumurarra warraaqsi galaana uummataa hanga yoomiitti mootii kan jettirraa
adeemtuutiin hin jalqabaa warraaqsi galaana uummata Oromoo cunqursaa jala jiru roorroo itti hammaatte bilisummaa barbaadatutu labsate. Labsii kana keessatti immoo dhaabbata hin qabu, dhaaba hin qabu, guyyaa xumuraa hin qabu. Xumurri isaa gaafa bilisummaan Oromoo mirkanaa'edha dhaabbata. Warraaqsi galaana uummanni akka labsatee keessaa baheera. Waan qabu hundaan harkis borus kaleessi erga gaafa warraaqsi galaana uummataa labsameetii kaasee hojiitti jira. Wanni hojiitti jiru kun immoo har'a kootu boru kootu hin qabu. Hojiitti kan jiru immoo Oromoon tooftaa danda'e hundumaa waan diddaa argisiisuu fi gabrummaa jalaa isa baasu gara rarraga bilisummaa isa geessu waan itti fakkaatee fi waan danda'e tooftaa isa baasu naannoo isaa irratti mijatuu fi hundaan gochaa jira. Warraaqsi galaana uummataa takkaa labsameera. Labsiin sun immoo haga bilisummaati. Yeroorraa yerootti immoo koreen qindeessituu warraaqsa galaana uummataa jirti. Koreen kuni haala yeroo ilaaltee fincilichi akkaataa inni itti deemuu danda'u sabni naannoo ofii irratti akkaataa isaatiin mijatuun diddaa inni gadi geessuu qabu akeeka. Haala kanaan deemaa jira warraaqsi galaana uummataa. Namoonni hedduun kanaati alattis waan yeroorraa yerootti daandii cufuu lagannaa gabaa waan akkasii diddaan bakka hundumaarraa iyyuu jira. Diddaa kana yeroorraa yerootti maqaa adda addaa itti baasuurraa sanaan immoo wareegama garaa garaa kafalchiisuurraa bilisummaatti nu geessu roorroo kana keessaa nu baasu roorrifamuu ajjeefamuu adamfamuu bul'annaan jiraachuu biyyaa godaanuu hidhamuu roorroo hamtuu hiriyyaa hin qabne sabni Oromoo keessa jiru keessumattuu mootummoota Oromoo gabroonfatan keessaa kan miilanaa hamtuu garmalee hamtuu nama nameenya isaa osoo hin taane siidaa ekeraa isaatiin Oromoon akka bulu ayidooloojii akkasii nutti deebi'e keessa jiru kana keessatti wareegamni nu akka sabaatti goonu hawwalu hidhitaa kana keessaa nu baasu ta'uu qaba. Hakummaan ka adeemu namuu waan danda'uun akka dura dhaabbatu Oromoo wal yaamu diddaa isaa argisiisuun gaarii ta'eetu kana fashalchuu fi fedhii seks yookaan giruuppii xixiqqoo tokko jirani waan yeroo argamsiifachuu fi guuttachuuf deemanii jalatti warraaqsaa kana buusanii olii gadi gochuu sanatu cubbu. Diddaa gaggeessu waan qabu hundumaa fi waan danda'e hundaan Oromoon falmachuun gara bilisummaatti isa butu taakuu tokkoyyuu taatu gaggeeffachuun karaa sirrii jedhu. Kana garuu guruupiin yeroorraa yerootti ka'ee uummata guyyaa jettu mataa dhukkubsu uummatichi illee akka eegu akka fajaju akka raada'u gochuun yeroo hundaa wareegama malee bu'aa hin qabne wareegama dhiiga saree gatiin ittiin kafalamne taasisuu sanatu cubbu. Kuni lafarrattis rabbi birattis yakka guddaa cubbu dhiiga namaa ittiin nama gaafachiisu. Kan kanarraa hafe warraaqsi labsamee dhaabbatee hin beeku hojiitti jira. Oromoo waan danda'e hundaan irra guddaa immoo waraanni bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo qeerroon Oromoo hanga danda'e akka hidhatu isan jalqaba irratti kaase. Garaa hundumaa irratti waraana bilisummaa Oromoo sochii isaa bal'isuu irratti hojjechuu lafarratti kana hojjechaa jirra. Inni jedhe suni namni hidhachuu danda'uutu itti jira. Addunyaa guutuutu hidhatee wal hidhachiisaa jira. Kan Oromoo booqaa galachuu hin qabu. Oromoo bira ga'eesi qawwee hidhachuun cubbuu hin ta'u faashiniis hin ta'u. Oromoonis hidhachuu saba guddaa hammana ga'utu mirga kadhata namarraa. Mirgi kadhaan dhufe hin jiru addunyaa kanarraa. Mirgi boorsaan cabe boorsaan deeffata waan ta'eef isa kanarratti warraaqsi galaana uummataa ijaarsa keessa ture irra guddaa erga labsame ammoo yeroon isaa gara carraa ilaallatee haala ilaallatee ijaaramee iddoo ba'e ilaallatee gara humnaan dhangala'uu sana Oromoon galaana irratti dhangalaana warraaqsi galaana uummataa Oromoo dhaadannoo godhatee ba'e sanatu irra dhangala'uu qaba yeroo jedhurraa
uummanni ga'ee labsatee jiru waraanni bilisummaa Oromoo ammoo labsii kana deeggaree waliin ammallee lola qindeeffatee uummata isaarra goru naannoo qabachuu waraanni bilisummaa Oromoo lafa qabate bilisoomsee irraa darbee ammoo uummanni irratti bulchiinsa naannoo ofii ittiin to'atu tolfachuu sadarkaa qabudha qabaa kan jedhu kana deeggarree labsiin kun labsii sirrii ka hunduu irratti hirmaachuu qabu duruu lafa jira labsamee isuma labsamee lafa jiru kan ammoo koreen qindeessituu warraaqsa galaana uummataa qindeessite tottolchite akkaataa kanaan deemuu qabna jette deeggarree bahu jettu kanaafi eeyyee sirrii inni ati jettesi isa kanaa waraanni bilisummaa Oromoo quba qabaa uummanni Oromooti waraana bilisummaa Oromoo waliin wal quba qabu kana beekaa kanaaf warraaqsi galaana uummataa kaleessa labsame har'as jira borus itti fufaa kan inni dhaabbatu immoo gaafa Oromoon wanjoo gabrummaa jalaa bilisa bahee alaabaa Oromoo ibsituu dukkanaa gaafa dhaabbanni gabrummaan baana jedhe sana mirkaneeffate sana goolabamaa jechuudha. Kanaafuu waamichi dhiyaate uummanni Oromoo carraa argatetti dhimma bahuu qaba. Mana taa'eef du'aa jira. Duuti isaatu immoo duuti amma du'ayyuu jechaan jiru namni ganama ga'ee guyyaa wal argaa hin jiru. Abaluun beekin du'ee dhiisuutti jira uummanni Oromoo harka. Sadarkaa kanarra ga'eera duuti Oromoo. Allaattiinis bineensi daggalaasi reeffa ilma Oromoo sooratee kuufee lafatti dhiisaa sadarkaa jirurra ga'eera Oromoon. Kana caalaa wanni itti dhufuuf hin jiru. Lola deebisin du'uu lolarraa hafeesis du'an oolu guyyaa mataati. Kanaafiyyuu adamfamaa ajjeefamaa jiraachuurra lolataa bilisa gara bahuutti wal geessuu fi waliin dhaabbannee waraana bilisummaa Oromoo fi uummanni Oromoo qeerroo fi qarreen bilisummaa Oromoo qabsoo gara finiinsuu gara xumuruu guduunfaa itti gochuutti haa deemnu kana deeggarraa kanaafi uummanni Oromoo bahuu qaba. Godhee argisiiseera. Warra har'a alatu siiftaa kan siiftaa jedhe irratti lola galee irratti wallolu dacheesaa irratti wallolu arboota gurguddaa lamaan kana kaleessa jigseera tokkuma isaan dhaaba tokko har'a garee anaaf malaaf lamatti qoodame sana ilaalu miti kaleessa dhaaba paartii siyaasaa adda addaa angoolaa yookaanii gaaddisa dhihaadik EPRDF jalatti wal gahee ture isa gurguu dhiiga isaa duguugaa ture ka haqa wallolaa jiru kanammoo kaleessa jiksee argisiiseera Oromoo. Har'as jiksuu ni danda'a. Jiksuuf ammoo carraan argameera san sila jedhe. Beenzina qoraan hanga hafuuraan itti afarsuu yoo hojjete Oromoon naannoo isaa to'achuu ni danda'a. Kan kanarraa hafe hireen Oromoo bulbul tokko injifatee borutti deebi'uu garmalee dukkanoofti. Hima didaan du'an diduu ta'uu deemuutti jirra. Kanaaf warraaqsi galaana uummataa labsame hojiitti hiikamuu qaba bilisummaa Oromoo ammoo goolabamuu qaba kanan jechuu barbaadu. Tolee ulfaadhaa egaa ani gaaffii hedduun qaba garuu hammuma naa heeyyamtananii irraa fudhadhee dhumarratti waan Oromoof dhaamuu qabna kana bira darbuu hin qabnu jettan itti fufuu dandeessu jaalgammeessi namarraan eegalammas. Egaa gaarii arra wanti ta'amaa jiru maantu jira ka jedhu ummati keenya ka biyya keessa jiru arguutti jira jechuudha. Egaa warreen kaleessa TPLF harree ta'an arralleen of jijjiiranii amaara nafxanyoota kaleessatti harree ta'uudhaan yeroo ammaa kanattiyyuu yeroo akkasitti lolli kun Oromoo hin ilaallatu. Ilmi Oromoodhaa kamiyyuu warri kun akkuma duratti jaalmarroon jedhe isumarra Oromumarratti natu abbaa ta'anatti itti fufaa ka jedhuudhaan alatti akeeka dhibiidhaa addatti isaa wal lolchiisuu hin qabu. Osoo kun beekamaa jiru arralleen caasaalee kaleessa TPLF duratti jedhe turte arras ilmaan nafxanyootaatiif harree ta'uudhaan yeroo isiin amma dhiyoo kana keessatti illeen iddoo galeessa fa'aa keessatti yeroo mana isiin gubdu agarraa yeroo uummata qeerroo kana ari'aa jirtutti agarraa yeroo isaan arra humnaan qeerroo Oromoodhaa humnaan fuudhanii beeraa fuudhanii lolaatti geessuudhaaf dargaggoota Oromoo gursaa jirantu jira. So kanaafi ummati keenyas keessattuyyuu qeerroon bilisummaa Oromoodhaa addatti caasaan kun caasaa kaleessas Oromoof dhaabe har'as kunoo kan dhumaatii haganaatti keessattiyyuu ganna lamaan dabre keessatti gochaa suukanneessa isaan Oromoo irratti uummata Oromoo irratti raawwataa turan
kan yeroo dhiyooti jechuudha. Ammas sanumatti jiru jechuudha. Kanaaf caasaan kun diigamuu qaba. Qeerroon bilisummaa Oromoodhaa baqatee beeraa isaan guuruudhaa deeman jalaa bahuu hin danda'u. Humna tokko ta'ee humneessuudhaan bahaadha kaabaa kibbatti Oromiyaa guutuu keessatti of gurmeessuudhaan caasaa kan dur dhaabbachuu qaba. Yoo kana godhuu baatan warreen kun maqaan Oromoodha garuu gochaa Oromoo faallaa ta'e kan raawwataa jira waan taateef yeroon waamicha waraanni bilisummaa Oromoodha waamicha warra kana dhiyeessee fi ture warreen caasaa mootummaa keessatti hirmaattan kaleessas akka dalagaa tahara sammuu akka dalagaa jirtan kan haala yeroo ammaa kana agartan kanarraa dhaabbatanii qabsoo bilisummaa Oromootitti makamuudhaan xurii kaleessa dabre ofirraa dhiquun sarara keessan jijjiirrattanii qabsoo sabaatitti akka makamtan jennee waamicha irra deddeebi'amee waamicha dhiyeessaa turre garuu har'as sanuma godhaa jiran. Kan qeerroo kanas ari'anii beeraa guuruudhaaf deemaa jiran bakka bakkatti guuraa jiran kaan amma danqaraa keessatti baqataa jira qeerroon kun. Kanaafiyyuu warraaqsi galaanaa kun cimee fufuudhaan caasaalee kanatti fuuldeeffachuun humnaanoo tokko qabame tokko yookaan yoo gubdemaaf jedhanii caasaa kanatti deebi'uudhaan yoo inni diina jalaa deebi'ee diina balaa deebi'uu baate ammoo tarkaanfii barbaachisaaf irratti fudhachuudhaan warreen akkasitti uummata kana goolchaa jiranii fi arras ergama halagaa baatanii deebi'anii Oromoo duulatti erguudhaaf qabeenya loon irraa guuru maallaqa itti ramadanii gandatti irraa guursisaa jiran lola inni ilaallanne kaleessas akkuma baadimmee irratti ta'amaa ture sun kan inni akkasitti lubbuun agarsiis obbaate Oromootti gad deebi'ee waan inni ijoollee dargaggoota Oromoo Yuunivarsiitiidhaa haga gadiisitti ajjeesaa bahe kan agartan kan har'as warri kun sanuma dalagaatti jira. Kanaafuu uummati keenya keessattuu qeerroon addatti of ijaaruun sirna akkuma kaleessa jaarraa 15ffaa keessatti gadaan of ijaare har'a jaarraa keessa jiru kanatti bifa barbaachisaa ta'an of qindeessuudhaan of ijaaruudhaan ergamtoota diinaa kana caasaa isaanii kan buqqisuu qabama. Caasaa isaanii kan dur dhaabbachuu qabama. Gochaaleen isaan godhan kana dur dhaabbachuudhaan akka dhaabbatu gochuus qabdu akka isaan qabsoo Oromootitti deebi'an taasisuu kan dirre ammoo tarkaanfii miishoo kan tarkaanfii isa xumuraadha. Of qindeessuun bifa kanaatitti yaadanii itti of qopheessanii kan dhaabsisuu qabu. Kanaafuu kana keessatti qoodii fincilli qeerroon gaggeessaa jiru kun qooda guddaadha. Bifa akka kanaattis qeerroon keenya of laalee tarkaanfii kanatti seenuu qaban jedha. Walumaa galatti gara uummata keenyaatti doggaan deebi'e ammoo uummati keenya akkuma duratti jalqaba irratti jedhe carraan kun carraa isa dhumaati kan Oromoodha. Carraa kanatti fayyadamuu qaba jechuudha. Carraa kanatti fayyadamuudhaaf ammoo Oromoon